فوتون تاني سقلين تاني ارجو عليبون دبتي كانان يوغا في كباتن دقيقة شن سني كني غافي كيسن كاتو ناني دا جروبيچا غافي كيسن نغيفتي عليبون وان سني غل سني ديبسه ولرغان كينيا جروبي كو كنا كيستي متا دري رجل لينكين ورغرا فيسبوكي تقا سينا اما غلغل ساتي لا ماتيغا بور مبارك نغلچيدان نتي بلبلتينا چنقرا هات يرون سكددو دغما مباركي نويفيمو اوفيف سجدو نتا جبا والغلاتي ادرا سبب سب لمون كيسا غوتني جرو اجولله كينيا ادرا كو تاتي غلا اوجدا جيجيراما وني سينغستن انجرو مالانغي سين كفالتن انجرو application ni an akkuma ali amazon fi amazon amma nama miliyoona meeqa addunyaa kanarraa qaxaratee jira jedhani isin garuu anoo Itoophiyaan jira akkamitti itti gal nama Itoophiyaa keessa amazoniin keessa jiru hin beektu garuu alaabaan Oromoo eenyuun galche beektaa keesse warra Itoophiyaa keessa jiru boraatii waan arge warri feesbuukii sirriitti fayyadamtanuu fi waa'ee amazonii fi alibaabaa beektanu alaabaa qabarichoo wanni achirra dhibeen jiru Amerikaa keessa ayyemiti kan itti galfame dhaabbaticha Amerikaa ta'u malee warruma biyya keessa jirutu iyyuu waliin hojjetaa jira warra naggaadotaaf Amazon wal agarsiisuudhaaf eeyyama gatii qabanuuf qofa wal agarsiisanii wanni jabanaan Itoophiyaa harkisaniitu waan babbareedaa dhiyeessan Aliiboon immoo Aliiboonis waanuma akkasiiti garuu carraansaa warra ijoollee biyya Arabaa keessa jirtu guutuu ijoollee addunyaarra jirtu guutuu hojjetaaf hojjechiisaa wal agarsiisuu galmeessisiisuu dhaaf isin fayyada kanaaf borgalgala sa'aatii lama gatii ta'e beellamni warri gara feesbuukiin jirtanu gamanumaan nagaatti liinkii komentii irra jiru tuqaa seenaa gruppii telegiraamitti warri telegiraamiin qabaanne illee buufadhaa mata duree irra liinkii isinii qaa'een jira liinkii sana tuqaati ol seenaa borgalgala sa'aatii lama akka Itoophiyaatti galgala Aliiboon inni dhufa gruppiin ni banama Aliiboo jechuun liinkiin isinii erga lakkoofsa yoo ta'e illee obbolaatti galfata malee gatiin beekuuf gatiin dhaga'ee jiruuf gatiin argee jiruuf hojiin mootor bankaa eegalaa jira koodiin kennamaa jira koodii fuuchuu bani sini galee koodii fuudhee sini qooduu bani an kana booddee asirraa boo'ee boochisuu yookiin waa poosti godhee kolfuu taphachuutu hin taane hojiin koo Aliiboo beeksisuudha hojiin koo jechuudha an qacarameen jira isinillee akkasiin qacaramtan barbaada namoota kuma dhibbatu guyyaatti keessummeeffama obboleettii koo obboleessa koo bor namni biraa dhufee birrii kaffalii gali maaloo siin jechuurra kottaa telegiraamitti ol galaati ta'aa borgalgala sa'aatii lamatti yeroo Aliiboon fi afaan Oromootiin dubbate abbootiin gadaas abbootiin amantaas namoonni guguddaan ijoolleen dhaggeeffatanii gaaffiin callistanii gaafachuutu hin taane waan siin hin galle Aliiboo keenya galatoomi asirratti nuun galleettanii gaafattu daqiiqaa 5 isiniif han bana jechuudha guruppii bor hadhaaf cufeen jira maaliif tokko tokko tachi keessa galee janaa jammaree lubbuu koo ati dhuftee mimmiyye maammii koo momoko moluko waliin jennaani grupicha lat godhe cufe jechuudha warri feesbuukii akkasi sheer walii godha daqiiqaa 5 booda isa feesbuukii irraa nan balleessa namoonni 200 adaraa keessan isinii fi borsaatii lamatti addaan baafattu waa hunda akkan ibsa kanaa miti Aliiboon an sirriitti ibsine borjarri dhufanii isinii ibsu waan ta'eef warri gara feesbuukii liinkii tuqaa seenaan miidhamtanu sa'aatii lamarratti keessaa baatu yeroo inni dhufee dubbate ka'e kun nu laallatu jettanii keessaa baatu ishii galatoomaa warri feesbuukii sheer walii godha itti seenaa ciao Namni jalaa kan battanamu paawar baankii gadi. Namni jalaa battanamu. Maali? Chaarjiin kun keessa paawar baankii. Kami chaarjiin kun? Paawar baankii. Kunoo Mabrata. paawar baankii merree jarana kamitti cufa kana? Nyaante. Akka gurbaanatti waliin mobaayilii naan buluu deera. Kan kemeera. Komantii godhii maqaa isaa akkaan sirri dubbisu. Yookaan qubee takka takka natti himee. Maasitti naawar gurraachi dhaqaan. Haya qubee takka takka natti hime. Ba-O-R-I-Y. Boora. Boori. Boori. Booriidha. Tussee akkuma feete boonaa jedhi nati walumaa gal. Boorii kun kan jarmal kana jiru tokko. Isaa gadi. Anna. Isuma. Isuma saane. Wayi bakka TikTok University turre mucaan hattaamiidha. Biyya kanatti tujjaara nuti akka Oromoo qabnu isa. Akkasiin jedhu. Jedhi mee ibsa. Kitaabasiira. Oooyi! Abbaa abdira xiqqaa bara hin beektu. Isaan hin beekaman. Akkasiin jedhu ati mara ka gaddeemu xiqqaa jettaa ka ol deemu xiqqaa jettaa ka deemu maraan xiqqaa jettaa.
Dulla ija umri 80 Dumashi daga wasitti waan magaa. Dumashi jechuun faamiliidha sii galee. So anuma tana laalteetuma nama xiqqoo kanatti ni jiraami. Ana guu waan akka qabadde qabina guutuun fadhala sii galee. Waan barbaadee harka kanatti akkasii sana wanni nakkaasa. Suusi biraa. Nasra Abujam kun yoo qabatee qabaa singuutiin isaan maal naan jedhe maal goota. Hanga wanti maashin jee wanti duuti ati gumee qabamee kan si mormaa jira beekta. Atin hankasoo osoo. Soddaan sodaadhaa ka bakka si mormaan oolu baruu seemmai. Waa jedhe dhiisi Nasraati. Waan nusraa qaan fadhaa faayuu si jeetii kaabsaa. Wallah waan nu qabaa. Dhiiraarsiiti mucaan akkamitti akkas jettaarati. Mucaan sana janallee dhabeeta sodaadhee ni tiktookii ni beeku firaa cufe. Wanni waatsaappii ni beeku firaa. Boriin kun qabuma dhiiroo mataan nyaatiin himee background godhumee profaala isaatti hima. Jalaa fiigoo. Yeroo Nasraa fannaa dhiisii ijiba nurraa dhiisaa amma nunguutiin. Ani yoon bilbila isaa keessaan sitti hin argin tiktookii keessaan tuunaan jedhe. Yoo Nasraa Abujam kun sibira dhufee inni waan ati barbaaddu gabsi godhee caccabsee sibiraan deemin an siifarra waan lammata tiktookii kanaan seenu. Inshallah hanga sibira dhufee akka agartee miti. Jarmal kan kas taa'ee nan kaadhimatu hanga sibira dhufee baatii lama akkasitti wuligee achirraa si wajji laabii kanarra taa'ee dhugaasaa argutti ammaraadhee asii fi asii janajjaneetti dhaqa. Biyya kana gadhiisu. Laayifirra taaree mucaan jarman jira achi simbiri jira. Laaki biyya kana gadhiisee achirraa na bilbiluu qaba. Faransaa dhufee. Face to face sibira ta'a fillafiiti. Yaa ibsaa dhaggeeffadhu amma maa viidiyoo namarraa waraaban jedhee bakkoon inni dhagu duraan inni dheessaa du'ee dabrullee hin dhagu. Wallaahi yaa ibsaa dhaggeeffadhu ani duraanillee duraanillee nama osoo hin dheessu dhagayi. Ati maal goota sirra ijoollee bar wanta toor waraaba. Ani dhagayi eegaan biyya baqaatirraa qabe haga amma ani wallahi akkatti nama dheessa laaliyaa ibsaa footuma takka posti na godhanii fi duuba kanarraa anuma zanaa jee taa'ullee harkanii qabiyoo na godhan jee sodaa akka biraa yoo na arrabsa meediyaa kanarraa ajaatti hin qabu. Garuu wanti an sammuun tiyyan irraanfanne yeroo hunda dhiirumallee hin janajjanu yaa ibsaa wallahi koom miseejii takka hin deebisu ani meediyaaleen qabu kanarraa. Insha Allah hay jaanimi halo jaanimi. Waan fadha yoo barreessan qubee takka hin deebisu yaa ibsaa keenya iskiriishaat godhanii yoon feesbuuk kan nagabbaasanii sodaa wallahi dhamni akkanatti sodaa dhalaala. Dhugumatti sodaadhu wallahi jechuun dhiirra Awurooppaa garuu ijoolleen Awurooppaa araadaadha jedhu. Yaa ani itti dhiyaadheellee hin beeku dhagee itti dhiyaadheellee hin beeku yoon sobe malee garuu. Namni martinuu wannoodha maal si fakkaata? Waan dhoo isanii fi waan badhe dalagantu jira sii galee. Waan badhe si mata maal qotaan bira yoo waanuma amma posti nama godhan san ta'e malee duraan akkasitti namni akkami waan akkasii famasi taate nama meeqa keessa teettee osoo takkas gootu si wara. Akkasii biyyaa ibsaa keenya wallahi yaa ibsaa dhagee amma waggaa meeqa kan meediyaa kanarra jiru ani yoon rafees yoon taa'ees yoon deemees nama lama kacha dhaabbatu gura dafeetiin asiin gora laala. Maa faamilii namoota asitti namoota hedduu na dhiyaatan namoota gurguddaa faamilii kabajaa qabu biraan dhagaa xiqqoo asirraan irraa ol fagoodha. Isaan biratti hin sodaadha. Garuu ani du'eetuma dabree barcaa lafa kaayyadhee uffata jijjiiradhee fataa jee taa'amoo yaa rabbii nama azaaba akkasitti sodaachaa hin jiru. Baqadhu wallahi dhugaa qabda sanii waan saniin beeka akkasii hidhamnee ammaan kaffade yoo na dubbise kaffade yoo meseenjara kanaan
waan fadhanii barreessan laalee waan isaanii adde aannan nagee ammiyaawaa. Cal. Ayno naagala nasraate no bakka dhugaa qabda maal namni kun jechuun namni yaa fagoo kasirraa jiru sun nama kan sibira jiru waan yeroo waa'ee si gale yaa እና ilmi namaa jechuun dammoo በጣም ከባድ ነው አመኑን ታው ማሬ ለጅ ነው ibsa ammoo sindoo sila abbaatii jaadura jechuudha nama wal beeynuutu nama wajji nyaanneetu nama dhiiraa nama natti erge online irraan kaniinan kabajaa nama saniitii nama kana dubbise namni kun nama kabajamaa kana beeka jee ani wajjiniin miseejii deddeebisee silkiillee irraa kaasee hojjaa sa'e wallahi billahi namni sawwaan hin taane na gaafate an feesbuukatti illee poosti godhee jira gaaffii nama sanii fuula isaa cufee jechuun fuula profaayila isaa cufee barreeffama san poosti godhee feesbuukatti dubartiin teenya ifee gaaja'e. Sigale ammoo namarraa na dhufe namaan an kabaju nama wajjin nyaadharraa na dhufe namni san sigale feesbuuka yelo yoo deeytanii agarta baachii shamoo jaadura numaan ka kadheechi booda akkattiin arrii filadha malee inshaallah nama faamilii irraa natti hin dhufin akkanumattiin ta'a malee ani wallaahi heeruma kana inshaallah farrameen je'a. Waan namni kana gaafate waan si dhibu wallaahi garramteen fixxu bar. Nama sanii natti ergee na fakkaattii bakka nama sanillee wanni irraa na cabe hamilee amantii nama sanii dhabe. Abshir nasrana gala wallahi kijiba sontaan amma wannan kana kun namoota bibbiitoo ta'anii irratti beeman sirratti wallahi in arga unkaan sanii miti anamma adama lagi keessatti na insha silkiin kinya guyyarraa inshallah yoo dhibba achorii yemane gadin gugattiin takkaa nama jala kaasee waliin bireen miseejillee in beekachuu argee beeka namni wama xiqqooran nama laalta guddoo hin barbaachisu. Dhugaa. Nama beekne yoo ta'e nama guddanyoo itti taasisa yoo nama ziru ta'e malee nama fileessi waan akkasii ta'e nama hundaa ta'e malee bidoo kaari yoo inaasuu si galee. Inde amma waan biraatii midhaan waan biraatii miti miiseeji mati barreessite san fuudhee poosti si godha akkam guutu eebeluu naan akkana jedhee. Beeka. Anamma waan biraatii miti argee beeka akkasii san jedhee argee beeka. Namni wayii dhufee karaa akkanumaa dhufee. Kaza baka nagaan dhufte bichaa jedhee kaa'eef. Wallahi. Akkasuma san ibsaan akkanaan jedhe itti dabalanii bar. Honola. Eebelu nama biratti teessarraa nan biraanatti himi. Laafkanu akkas nama godha namni keenya. Amma dulloomte faaruun gaammeeta yoo meerumta faaruun hojii jira koomantiin gaafii garagaraa sii galee ka. Insha Allah nin dulloomaa miti maaliif rifeensi arriinarraa oliyyaa. Boriski Rabbin janeetu mashallah natti kofal da media horitani Rabbin waan siqoo dindabdu sigale ya wallahi obsa barbaachisti jarjaruun hin barbaachisu keessattuu afaan tokko dubbanneef namni online irra wal barte kun hin amanamu ani jireenya kiyyatti namni dogongorsiisuu dadhabe yaa ibsa hangaan social media kanarra jiru ilmi namaa kun na dogongorsiisuu dadhabe haga amma alhamdulillah rabbil alamin ammallee rabbiin narraa haa qabu wallahi lazim rabbiin kiyana asattaru sheekhallee filadheen ture komeediyaa kana osoo hin salphanne irraa galu je sana kan taane filatte kaatin dee asirratti hafi jaanii